mallatoo bilbila baasii goonee akkawwan kana hunda fayyadamnee fittiyaan dirqama intarneeta kana fayyadamuudhaaf baasii baasuun dirqama. Okay. warra baasii hin baasne bilaashis takkaa'u tolli jira fakkeenyaaf appilikeeshinoota intarneeta isiniif laachuu miidhaa meeqa qaba icciitiiwwan kee hatuudha akkasuma dadhabbii bilbila keeti hedduu bilbila keeratti dhiibbaa fidaa takka maallaqaa namni kun ammoo maaliif akkasii irraa beekuudha qaba quufaa boonaate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو أردفتو يوتيوب channel أخوتي نجا فيا قبضني سنين جتة أني نجا في فيان كبا نجا نربي بكم جرتني تسنوجين هاجراتو سنين جتة أرانتنا أني وانته توسي فيا دجي عبد تكتكاهو وانته توسي فيا دجي عبد تكسيف قبضن رفع فيديو خنا حمرو ما تلالودان لايك سبسكرايب قولودان نججبيسان أسمان دامنو خياجولا ما لونو خوني خنانجت تيوني في خنتاتو تاتي wanti kuni waan basiit ati garuutu waan salphaa tokkotti ilaaltu waan guddaa jireenya kee miidhuu danda'u waan guddaa qabeenya kee miidhuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf wanni kuni waanuma bilbilaa walitti hidhatu jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilli kuni jechuudha. Bilbilli kuni bilbila kanaaf magaalaa dhayinee binne tunis baasiidha. Garuutu ji'aan qallaba itti yaannaa jechuudha. Qallabni isaa maali? Maal barbaada? bilbila kana harka qabannee deemuudhaaf wantoota barbaanne itti hojjechuudhaaf waan barbaanne itti raawwachuudhaaf maaltu nu barbaachisa interneeta nu barbaachisa jechuudha. Interneeta kana ammoo ji'aan dirqama yoon ifi dandeenye yoon ifi qabaanne jechuudha haga qabnu sirraa qusannee ji'aan interneeta guuttannee guyyaa keessaa dirqama interneeta fayyadamuudha qabnaa jechuudha. Sa'a takkaafillee yoon ifi taate tokko kana. Inni lamadaa garuutu ammoo internetni kun tolattis ni jira. warri arraantana interneeta tola fayyadamaa jirtan miidhamuu keessan takkaahu maal keessa akka jirtan viidiyoo kanarraa ni barattu jechuudha. Gara biraatiin ilmi namaa kuni waan tolaa hedduu jaalata beekta. Waan tolaa tane hedduu jaalata. Gaaf namni tokko amma fakkeenyaaf dhufee qarshii naaf kanne abuu tola naa kannee miti inni san nama gaariidhaa miti. Yaa akhi haasoo kanaaf irraa dhiisa. Maaliif yoo kan jettan taate wanni kanaatu ni gaarii miti. namni tokko gaafa dhufee tola waasii godhu gaafa dhufee tola fakkeenyaaf hoteelaa si geessu bakka bashannanaa si geessu dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u namni kuni waan biraa akka sirra barbaadu takkaahu boruuf waa sirra barbaadee akka waan kana si godhaa jiru ati dirqama firraa beekuu qabdaa jechuudha. Kanaafuu waan kana irratti dubbannaa arraantana video kana hamma dhumaatti daawwachuudhaan like subscribe warra haareen akka dhuftaniin hin dagatina. Ammoo warroottan channel kiyya jalatti maamila takkaawu maatii naaf taatanii jirtanis aboo videoon kana akka si bira ga'een like natti hin qusatin gattuq. Maaliif like bilbila keetirra jira? Like kuni bilbila keetirra jira. Like kana nutti hin qusatina tuqa. Warra haareen subscribe gootan ammoo mallattoo bilbilaa san gadi qabuudhaan akka viidiyooleen kiyya xiqqoolee taatu si fayyada waan ta'eef direct si bira dhufuuf mallattoo bilbila san godhe. Akkasii ammaan tanagaa direct gara sagantaa teenyaa deemnaa jechuudha. Okay, ani maal irraa hin dubbachuu dhufe waa'ee interneeta bilaashiiti jechuudha. Takkaahu appilikeeshinoota maallaqa itti kafaltu kan garuutu bilaashittis bakka biraatti hin barbaaddee buufattee bilaashitti fayyadamtu jira. Namni guyyaa keessaa tola si godhu kuni maal akkasiif godhuu deemu takkaawu boodarra maaliin akkasitti dhufuu deemu kana irratti waan hin xiqqishu dubbadhuun qaba. Wantoota lamaan kan irratti naa waliin turaan ammoo afeerraa fayya. Amma dhumaatti viidiyoo bilbila ammaan tan nuti qabannee deemnu kana irratti jechuudha. Dirqama interneeta fayyadamuun keenya waan hafa hin qabne waan hin oolamne jechuudha. Maaliif gaafa magaalaa dheenee bilbila baasii goonee bitannu akka waan kana hunda fayyadamnuuf itti himneeti. Akka alama ammaan tana gaaddisa tokko jala jiru kanatti itti makabnuuf jechuudha. Kan dheenee bilbila smartii magaalaa irraa bitannuuf. Garuutu erga bilbila kana binneen boodatti maal goona? Erga bilbila kana binneen boodatti maal goona? Jeejiyaan dirqama interneeta fayyadamuu qabna jechuudha. Interneeta kana fayyadamuudhaaf ammoo baasii baasuun dirqama. Okay, warra baasii hin baasneef ammoo bilaashiis takkaawu tolli jira jechuudha.
warri tola fayyadamaa jiru kun hagam takka akkamiidhamaa jiru jireenya isaa keessatti dhiiroo ifitti himee beeka kan beeku natti hin fakkaatu kan beeku yoo jiraates muraasa jechuudha garuutu warri beeku hin fayyadaman okay wanti kun maal akka simiidhaa jiru ati beeku rabta fakkeenyaaf appilikeeshinoota bilaashitti intarneeta isiniif gurguran takkaa'u intarneeta isiniif laachuu danda'an foddaa intarneeta san hundallee ta'uu baattu xiqqishoo isiniif banan ni jiran arraantan garuutu ati dheexee fayyadamaa jirtaa jechuudha wanni kuni maal akka simii beeyta hin beeytu yoo beeyte hin fayyadamtu wanti kuni gabaabdumattu gaafa ispoonsara isii ta'u bu'aan malee ispoonsara isii hin ta'u akkami bu'aan inni sirraa argatu bu'aan inni sirraa argatu yookaan ispoonsara biraa fidee si dura qabu yoo inni fisan ta'uu baatte ammoo iccitiiwwan dhuunfaa keetii wantoota ati namaa waliin gootu wantoota ati namaa waliin qooddattu akkasuma ammallee wantoota ati intarneet irratti seerchi gootee barbaaddattu kana si waliin qooddachuudhaaf kana sirraa hatee sitti fayyadamuudhaaf jechuudha inni wanta kana gara meeqaan fayyadamu takka dhaabbilee oomisha isaanii beeksifachuu barbaadan waliin wal ta'uudhaan waan kana gara appilikeeshina isaa san fidee sitti ispoonsara godhu tokko gara biraatiin yoo nifi kana dhabe ammoo iccitiiwwan kee wantoota ati intarneet irratti seerchi gootee barbaaddu takkaa'u dhaabbata gurgurtaa onlaayina tokko irraa barbaaddu achi jala deetee gaafa ati waa takka barreeffattee seerchi gootee waan san intarneet sanirraa bitachuudhaaf yaaltu inni ammoo hagalii puu takkatti jechuudha hagalii puu takkatti ka'ee waan san achirraa as butee gara appilikeeshina isaa kana fidee ija dura si qabu jechuudha gabaabdumatti yoo nifi waan biraa dhabe iccitiiwwan kee kana fuudhee dhaabbilee akka gurguddoo akka Google Facebook illee akkasuma iccitiiwwan kee guutuu gurgurata garuu ammoo inni dhaabbilee itti gurguratu qaba jechuudha dhaabbileen inni itti gurguratuuni waan maalumaata kee guutuu takkaa iccitiiwwan kee waan fi beekaniif ispoonsara qabeenya isaanii san fidanii sitti godhuu danda'an jechuudha oomishaalee isaanii san beeksifachuudhaaf sitti mul'isan ati garuu fayyadamees dhiisii jechuudha isaan hin galchu garuu jarri kuni appilikeeshina isaanii kuni miidhaa meeqa qaba miidhaa maalumaata kee hatuu takkaahu iccitiiwwan kee hatuudha akkasuma miidhaa dadhabbii bilbila keeti hedduu bilbila kee irratti dhiibbaa fidaa jechuudha maaliif daayirektii amma fakkeenyaaf pilaayistoorii irra dheexiyoonii fi kanii fi buufattu taate wanti kun miidhaa hin qabu yoonii fi garuu Google Chrome keessa deemtee waan san barbaaddee haa buufattu taate wanti sanii miidhaa bilbila keetiif vaayirasii illee garagaraa qabaa jechuudha. Kun egaa ammaan tana fakkeenyaa namoonni garigariin laaptooppii fi bilbila kee walirra fayyadamuu jira jechuudha. Wanti kun vaayirasa bilbila kee keessa facaasuudhaan tuu dadhabbii bilbila keetirra fidee saffisa irratti takkaa'u chaarjii irratti wantoota garagaraa irratti dhiibbaa fiduudhaan ammallee baasii biraatiif si saaxilaa jechuudha bilbila kee balleesse. Kanaaf wantoonni inni miidhaan inni qabu miidhaa kana ammoo ati irraa fagaachuudhaaf bilbila kee gaafa intarneeta dhabde callistee mataa jala kaattee rafuudha abbaa kiyya. Yoo nifisan hin taane ammoo waan kanaaf saaxilamuun kee hin hafu jechuudha. Kanaaf namni keenya waan akkanaa tanarraa eeggachuu qaba. Intarneeta hin fayyadamin bilash. Dandeenyaan xiqqoo ta'eetiin bitatu dadhabnaan ammoo gaaf dandeessee bitataa dhiisi bilbila kee rakkina hin qabu. Gara biraatiin waan tolaa hoggaan eefines hin jiru namninis tola waaseef kannaa jechuudha. Namninis tola waaseef kan namni tokko fakkeenyaaf kanii fi duraa walitti dhufeenya hedduu hin qabne waluma beeytan guyyaa keessaa sitti dhiyaachuudhaan takkaa'uu haala isaa gaarii godhuudhaan sitti dhiyaata. Erga sitti dhiyaateen boodatti abbaa qabeenyaa isaa ta'u nama beekamaa tokkos haa ta'u wantoota garagaraa kannaa wanta akka maallaqaa bakka rakkattetti si cinaa dhaabbachuu jechuudha. Gabaabdumatti namni kuni ammallee akkasuma waliin deemtanii iddoo bashannanaa hoteelillee waliin dhaqaa nyaata bareedaa si nyaachisu wantoota ati barbaadde si godhuu irratti jechuudha. Namni guyyaa keessaa haala kanaa sitti dhiyaate kan birrii sii kennu kan waan ati barbaaddu sii godhu namni kun ammoo boruuf maaliif akkasii kaa'ate dursitee irraa beekuudha qabda jechuudha. Maaliif ilmi namaa kuni abadan waa sirra kajeelu malee tola waa siin godhu yoo nifi nama fuuldura biiteechi si godhu taate malee ilmi namaa kuni irra guddaan fuula si baruu takkaa'uu waa sirra kajeelu ati yoo nifi humna qabda ta'e humna ta'e sanitti fayyadamuudhaaf ati yoo nifi
beekumsa qabdatee beekumsa keessanitti fayyadamuudhaaf bifa salphaadhaan jechuudha. Osoo ni fi baasii guddaa isan gaafatin maaliif daayirektooniif kan dhufu taate baasii guddaa isa gaafata. Garuutu yoo ni fi sitti dhiyaatee waan barbaaddu suuta waan xiqqoo sii godhe baasii guddaa isan gaafatu jechuudha. Kanaaf wanti akkanaa kuni ilma namaatiif miidhaa qaba. Ati akka nama tokkotti waan akkanaa kana waliin fakanii fi argatu taate waan namni macruufaaf hedduu sii godhu namni hiriyaate hin ta'in namni guyyaa keessaa sitti dhiyaate namni guyyaa keessaa kaduraan sitti hin dhiyaanne jechuudha. Namni guyyaa keessaa sitti dhiyaate macruufoota akkanaa kana wantoota akkanaa kana waliin fakanii fi siif godhu taate xiqqishoo irraa if qusadhu. Maaliif amma fakkeenyaaf birrii fidee sii kanna gara toomii obboleessa kiyya akka waan naa kanatti si ilaalajii quufaa boonaa ta'e. Sii galee yoonii fi akkasitti ati nama boonaa ta'uu baatte inni ammallee guyyaa biraallee siif dabalee ammoo harkoota biraa sirra fi'uudhaaf yaalii godhaa jira jechuudha. Kanaaf ati gaaf ganama inni waasii kannee irraa fudhatte galgala ammoo waasirra kaatee beekuun kee dirqamata. Yoonii fi ammoo kana fitti murteessitee jiraatte fudhu rakkinaan qabu. Kanaaf wantoota akkanaa kanarraa ilmi namaa if eeggachuudha qabu. Obboleeyyan kiyya waan akkanaarraa fagaadha. Gaafa namni fidee kannaa sii kanne galatoomii fayyaanaa ta'e ulfaadhu irra didi hin fudhatinii jechuudha. Kanaaf ani waniin isiniif qoodu dhufe waan kana viidiyoo kana akka irraa gammaddan abdiin qaba. Warri haga ammaan waliin turtan fayyaataa ulfaadhaa naaf gaggalatoomaa isiniin jaalladha uummata shittoo dhaabbileen gurguddoonoo tamtuutu beessa namaa takkaa'uu iccitiiwwan namaa guurrataa tamtuutu wanta ati barbaaddu hunda si waliin quba qabaa gara fuulduraatti isiniif qabadhee dhufa ammoo asumaan nagaa fayyaanaaf tahaa fayyaarra naa bulaa ulfaadhaa isiniin jaalladha.